Akkam ooltan garbage furniture bagna qabatan maal isin yaadadhu sirroo bara haaraadhaa fi meeshaa mana keenyaa jijjiirachuun kun soba. Illee kunoo bara haaraa kanatti abbaa godhaaf meeshaa manaa jijjiiruu dhufe filannoo keessaniif iddoo sirrii ta'e filattanii waan barbaadan laaluu dandeettan. Eeyyee hin dogoggorre farniichariin BH bakka ayyaana kanaan isiniin geessiniin jecha meeshaalee manaa garaa ogeessota muuxannoo bara dheeraa qabaniin meeshaalee qulqullinaaf sadarkaa isaanii eeggatan dizaayinii adda addaa maamiltoota keenya madaalaniin qopheessinee isin eegaa jirra. Barri bara ammayyawaati. Isinis meeshaalee ammayyawaa ta'aniin kan dizaayinii mana keessanii waliin deeman yoo barbaadan filachuu yookiin immoo ajajaan tartiiba qabsiifachuu ni dandeessu. Farniicharii BH dhuftanii maal dhabdan hunduu guutee jira. Soofaawwan garaa bifa adda addaatiin teessoowwan televiziyoonii gosa barbaadaniin minjaala nyaataaf kan biroos akkasumas sammuun hojiidhaan dadhabaa oolee boqochiisuuf siree mijaawaa ta'e walumaa galatti meeshaalee manaa guutuu nu bira yoo dhuftan ni argattu. Teessoon keenya jamoo tokkoffaa warshaa fuullee fuulduratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa duwwaa 91122 duwwaa 772 duwwaa 91115 4666 yookiin duwwaa 96782 84 duwwaa 6. Farniicharii BH ayyaana gaarii.